Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaala Billoo Tube akkam nagaa keessanii egaa anis nagaa kooti. Maarree arras barumsa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Warroonni Saudi Arabiyaa keessa jirtan shari'aa zeenii qabdan baga gammaddan isiniin jedha. Egaa barnaamijaan kun yookaan aappiin kun duraan dhaabbatee ture. Sawaarratti yeroo dheertuudhaaf dalagaa ture, akkasumas zeenii irrattis dalagaa ture. Akkuma beektan aappiin kun appilikeeshinoota bilaasha dalagan shari'aa hunda irratti dalagan hunda isaa ni caalaa jechuudha shabakaadhaan. Haalaan jabaadha. Waan hunda akka Wi-Fi dalagaa jechuudha. Egaa nu jalaa dhaabbatee ture. Warroonni kana qabdanis zeenii irratti kana fayyadamaa jirtanis kunis isiniif dalagaa. Yoo immoo isin hin dalagne koomentii jalatti na gaafadhaa isiniif hima. Egaa har'a immoo kana osoo hin tahin warri ammoo kun akkamitti nuuf dalaga zeenii irratti jettan yoo jiraattan na gaafattanii. Har'a ammoo isa HA Tunnel Plus kana duraan dhaabbatee ture. Amma immoo bifa haaraan 2022 jedhee deebi'ee jira. Yoo kana duraan bilbila teessanirraa qabaattan isiniif hin fidu. Isiniif hin fidu jechuudha. Kanatti yeroo irratti gadhooytan isiniif hin fidu. Maaliif jaddadu barbaada, haaromsuu barbaada jechuudha. Abdeet godhuu barbaada waan ta'eef Play Store keessa galtanii jechuudha. Bakka kanatti Play Store keessa galtanii gisee HA Tunnel Plus jettanii itti barreessitan haala kanaan isiniif fideeti. Bakka kanatti abdeet isin gaafata. Abdeet illee osoo isin hin gaafanne ammoo keessi isaa sirriin hin dhufu jechuudha. Osuma asitti illee ooppiin jedhee bakka kanatti ni gartan jee yaada. Asitti illee osoo ooppiin jedhee yoo irratti gadhooytan alaabaa duraaniif keessaa qabu malee alaabaa haaraa akkasuma waan zeenii haaraa bara 2022 hin baasu isiniif. Kanaaf maal godhuu qabdanii bakka kanatti bakka diimaatti mara kanatti yoo abdeet isin gaafate abdeet gootan. Play Store keessa seentanii gisee maqaa kanatti barreessanii isin ol bee bakka kanatti bakka amma ooppiin jiru kanatti yoo abdeet isinin jee abdeet gootanii achi booda gisee gabbuuftan cheek keessa seenatiin isin garsiisa bakka cheek abdeetii gootanii gabbuufattan jechuudha. Yoo ammoo asumatti illee ooppiin isinii jee yeroo keessa seentan ammoo alaabaa bara 2022 tan isiniif hin finne zeenii uumamman asirratti zeenii irratti naa dalagaa jira. 2022 jaakuno argaa jirtan. Bakka kanatti zeen kaasaa 0 baalaansi 2022 Saudi zeen jedha. Bakka kana yoo barbaaddanii dhabdan maal gootan? Erga ooppiin abdeet gootanii gabbuuftan bakka kun isiniif dhufa. Alaabaan duraan as jala jirtu hundi ni jijjiiramtii jechuudha. Haala kanaan isiniin fidu. Amma warri duraan qabdan haala kanaan isiniin fidu jechuudha. Kanaaf isin ol harkiftanii ilaaltanii bakka 2022 tana yoo dhabdan abdeet godhuun dirqamaa jechuudha. Abdeet erga gootan illee yoo dhabdan akkam gootan? Bakka kana tuuyitan tuttuqaa sadeen karaa gubbaa tana jechuudha. Tuttuqaa sadeen tana tuuyitaniiti. Tuttuqaa sadeen tana eega tuuyitan booda check updates bakka itti tana tuuyitanii jechuudha. Check updates bakka kana hona bakka xiyyaa diimaatti qaba kana bakka kana tuuyitanii check gootan. Dirqama waan kana waan amma isiniin jiru kana godhuudhaaf shabakaa dirqama qabaatu qabdan isin. Shabakaa Wi-Fi haa ta'u, rasiidaan ka hidhattan haa ta'u, dirqama jalaa qabaatu qabdan yookaan warri duraan zeen irratti barnaamija kana fayyadamaa jiraattan zeen irratti jechuudha. Barnaamija kana bantanii dalaysiiftanii osoo kun isiniif dalagutti jiru Play Store keessa seentanii HA Tunnel Plus jettanii itti barreeffattanii gisee isiniif gabbu'ee alaabaa isiniif hin baasu. Akka inni alaabaa isinii baasuuf maal gootanii check update isan gootan jechuudha. Tuttuqaa sadeen kanarratti tuuyitanii check update gootanii guutuun guututti alaabaa isinii fidaa. Achi keessaa bakka kana barbaaddanii kaasaa zeen 0 baalaansi 2022 bakkeettu kana barbaaddanii irratti dhaattanii alaabaan gubbaatis
khajal qabaa kanarratti isiniif hin dalagu United States bakkeettu kana barbaaddanii Canada, German, United Kingdom akkasuma bakka asirratti isinii dalagu tokkoffaa kana waan hin ta'in afuran kana United Kingdom fi German akkasuma Canada, United States bakka kanarratti dho'itanii kanarratti isiniif dalagu amma United States irratti naa dalagaa jira. Achirra kaayyattan daawwattoota kiyya achi booda star gootanii star gizee gootan saffisaan jechuudha osoo hin turre haala kanaan isinii fida. Erga inni haala kanaan isinii fide maal gootan? Fakkeenyaaf amma asirratti daqiiqaa 29 nusa sa'a jechuudha daqiiqaa 30 qofa nukan itti dabalatuudhaaf maal goona bakkuma kana tuuyitan add time bakkeettu kana ni beeytan irra hedduun barnaamija kana fayyadamaa turtanii amma zeen irratti bifa haaraa waan dhufeef malee. Kanaaf bakkuma add time jettu kana tuuyitan achi booda bakka kanarratti gad tuuyitan gizee takka barbaada viidiyoo bakka mallattoo sammaatanii tuuxanii sagalee irraa ofirraa cuftan yoo hin barbaanne daqiiqaa sekondii 30 jechuudha. Sekondiin 30 tun gizee dhufte waan inni nu dabalu sa'a 4 immoo sa'a 2 walumaan laallaa jechuudha. Duraan sa'a 4 dabalaa ture deebi'ee sa'a 3tti gad deebi'ee mee ammas walumaan sekondii 9 hafe. Egaa akkasii daawwattoota kiyya fixa jira kunoo viidiyoon dhumatee jira. Achi booda X karaa harka mirgaa karaa gubbaa kana ofirraa tuuxaniiti irraa ooftan bakka kana kunoo bakka kana tuuxaniiti sa'a hangan isinii dabale ilaaltan. Meeqa nu dabale? Kunoo sa'a 2 fi nusarra jira jechuudha amma daqiiqaa 28 irra jira. Sa'a 2 dabalaa jechuudha hanga barbaaddanitti hanga sa'a 24tti kana nan beeku duraan sa'a 24 gizee geenii dhaabbata hanga sa'aatii 24 fakkeenyaaf yeroo akkanaa yoo itti batte hanga boru yeroo akkanatti hin dhaabbatu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keessaniif share godhaa viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhaa akkasuma YouTube channel kiyya kana naaf guddisaan isin jedha Oromootiyya billootu subscribe godhaa barumsa adda addaa. Egaa fuulduraaf inshallah sagantaalee hedduu wal duraa duubaan qabadhee isiniif dhufaan jira. Hangasittuu maamiltoota kiyya tahaa anis cinaa yuutuubarootaatiin nagaan isiniin jedha. Akkasii hanga barumsa biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura. Warroonni ammoo isiniif dalaguu dides yoo jiraattan asuma wanni takka wanni isinitti himuu barbaaddu warroonni isiniif dalaguu dide sitingii keessanii seentanii erga sitingii seentan booda haala kanaan isinii fida connectionis bakka jalqabaa kan wifi kana irratti tuuxanii achi booda mobile network bakka yoo kana irratti tuuxanii achi booda shari'aan teessan yoo tokkoffaa keessa jiraatte tokkoffaa tuuxan yoo ammoo lammaffaa keessa jiraatte zeeniin lammaffaa tuuxan. Amma fakkeenyaaf LTE 3G 2G jeeti auto connected jee jira. Asirratti yoo isinii dalaguu dide gabbuuftanii 3G 2G auto connect bakkeettu kanarra kaayyattan yoo achirratti illee dalaguu dide 3G online bakkeettu irra kaattan achirrattis yoo dalaguu dide 2G online bakkeettu irra kaayyattanii gizee inni isiniif dalage achirratti hin dhiiftan. Yeroo inni haala shabakaa keessaniitiin bakka isin jirtanitti zeeniin haalaan dalagdimoo haalaan hin dalagdu shabakaan bakka isin jirtanii yoo 4G ta'e xiqqoo banamuudhaaf ni banamaa warri hin banamneef yeroo tokko anumaa jechuudha naaf banamuu dide garuu yeroo inni naaf banamuu dide nin jijjiiraa jechuudha. Shabakaa kana networkii kana gizeen bakka wal jijjiire takka asirratti hin gabbuusa yoo fedhe immoo asirra kaayyadha. Kana hunda keessaa yeroo inni asirratti naaf dalage akkamiin godha tokkoffaa kana irratti ol deeffadha jechuudha akka inni jabaatuuf. Kanaaf waa takka nagaan isiniif dalagaa bakka kana jijjiiraatii hanga inni qulfii isinii baasee isiniif dalagee agartanitti warra zeenii qabu hundaaf dalagaa warra isiniin dalagne bakka kana shabakaa 4G 3G 2G irra yoo kaayyattan isiniif dalagaa yoo jalqabama 4G irratti isiniif dalages bareedaadha itti fayyadamaan isiniin jira obboleeyyan keessaniif share godhaa. Egaa YouTube kiyya subscribe godhuu hin dagatinaa akkasuma viidiyoo kana like godhaa obboleeyyan keessaniifis share godhaa barumsa kana wal fakkaatu hanga walitti deebinutti nagaan naaf turan isiniin jedha galata.